Harka fuuni ashama akkam jirtu kabajamtootaaf daawwattoota TV Mo'aa irraa oduuwwan sa'aatii kanaaf qindeeffannee isin biraa qaqqabsiisna. Oduu isinitti himuudhaan kan isin waliin turu Ammeeroon Lammiitii nu faana tura. Pireezidaantii itti aanaan paartii badhaadhinaa obbo Adam Faaraa paartiin badhaadhinaa fayyadamummaa uummataa damee hundaan mirkaneessuu cimsee itti fufa jechuudhaan dubbatanii jiru. Liyaan Taaddasee dabalata oduu kana akka itti aanutti simbiraan geessi. Pireezidaantii itti aanaan paartii badhaadhinaa fi sadarkaa itti aanaa ministeera muummeetti itti gaafatamaan giddugala qindeessa ijaarsa sirna diimokiraasii obbo Adam Faaraa paartiin badhaadhinaa fayyadamummaa uummataa damee hundaan mirkaneessuuf hojiiwwan eegale cimsee itti fufa jedhan. Gamaggamni raawwii hojii ji'oota ja'a paartichaa magaalaa Hoosaayinaatti geggeeffamaa ture hojiiwwan gama carraa hojii uumuu fi gabaa tasgabbeessuun hojjetaman gamaggamuun xumuramee jira. Obbo Adam waltajjicha irratti akka ibsanitti kallattiiwwan dinagdee gama hedduu hojiirra oolchuun bu'aa qabatamaan argameera jedhan. Carraa hojii ogummaa bu'uureeffate uumuun lammiileen carraa hojiitti akka fayyadamaniif ji'oottan ja'an darbanitti hojiiwwan hojjetaman bu'aa abdachiisaa kan galmeessan ta'us eeraniiti jiru. Injifannoowwan argaman guddisuu fi filannoowwan teeknooloojii qonnaa, manufaakcharingii fi carraa hojii argamsiisan sirriitti fayyadamuu akka barbaachisus dubbataniiru. Hojii dhabdoota adda baasuun intarpiraayizoota buleeyyii cimsuu fi hojiiwwan dhaabbilee madaallii ga'umsa ogummaa qulqullinaan akka raawwatamaniif xiyyeeffannoo addaan hoogganuu akka barbaachisus hubachiisaniiru. Hojiiwwan gabaa tasgabbeessuuf hojjetaman yeroo irraa yerootti fooyya'aa akka jiran ibsanii kana cimsuuf dhiyeessii oomishaa guddisuuf xiyyeeffannaan hojjetamas jedhan. Kanaafis giddugala gabaa bal'isuu, qulqullina oomishaa eegsisuu, waldaalee hojii gamtaa deeggaruu fi ijaarsa giddugala gabaa sadarkaa isaa eeggate galma paartichaa keessaa tokko ta'ee cimsuuf hojiiwwan hojjetaman cimsuun akka barbaachisus eeraniiti jiru. Walumaa galatti paartiin badhaadhinaa hojii fayyadamummaa uummataa guddisuuf dameelee hedduun eegalee cimsee itti fufa jechuun ibsaniiru. Kanaafis milkaa'inoota dameelee hundaan baatiiwwan ja'an darban keessa galmaa'an guddisuun qormaatilee mudataniifis kallattii furmaataa kaa'uun bu'aa barbaadamu galmeessuuf murannoon hooggansaa barbaachisaa ta'uu hubachiisaniiti jiru. Itti aanaan ministeera muummee obbo Tamasgen Xurunaa Itoophiyaan badhaadhina egeree ilaalcha keessa galfachuudhaan damee faayinaansii ammayyeessaa jirti jedhani. Ministeerri muummee itti aanaa obbo Tamasgen Xurunaa konfiraansii duree guddina faayinaansii Itoophiyaatti jedhuun qophaa'e ilaalchisuudhaan Itoophiyaan badhaadhina egeree ilaalcha keessa galchuun damee faayinaansii ammayyeessaa jirti jedhani. Ministeerri muummee FDR Dr. Abiy Ahmed bakka argamanitti konfiraansiin guddina faayinaansii Itoophiyaa dhaabbilee faayinaansii mootummaa ijoo fi dameelee faayinaansii biroo hirmaachisee gaggeeffamee jira. Konfiraansicha ilaalchisee obbo Tamasgen Xurunaan ergaa miidiyaa hawaasummaa isaaniitiin dabarsaniin dameewwan riiformiin Itoophiyaan milkaa'ina itti argamsiisaa dhufe keessaa dameen faayinaansii tokko ta'uu ibsanii jiru. Cabiinsoota turan suphuudhaan rakkoolee yeroo ammaa dandamachuu fi egeree ilaalcha keessa galchuudhaan Itoophiyaan damee faayinaansii ishee ammayyeessaa jiraachuus ergaa isaanii kanaan eerani. Bulchiinsa faayinaansii ammayyeessuun waliin gahinsa faayinaansii babal'isuu fi qabeenya biyya keessaa haaraa uumuun Itoophiyaan imala badhaadhinaa ishee saffisiisaa jirtis jedhani. Kantiibaa Adaanech Abeebeen balaa namtolchee fi uumamaa gosa kamiyyuu dandamachuu keenya guddisuudhaan misooma itti fufiinsa qabuuf ni carraaqnaa jechuun dubbatani. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee aadde Adaanech Abeebeen balaa namtolchee fi uumamaa gosa kamiyyuu ittisuu fi dandamachuu keenya guddisuudhaan carraaqqii fi dadhabbii mataa keenyaatiin waliin hojjechuudhaan misooma itti fufiinsa qabuuf ni carraaqnaa jedhani. Kadhaa fi gargaaramuun hojii wal'aalummaa babal'isuu, ulfina dhala namaa irratti dhiibbaa uumuu fi misooma itti fufiinsa qabu kan hin mirkaneessine waan ta'eef
jijjiirama yaadaa fiduun barbaachisaa ta'uu Aadde Adaanech itti dabaluun dubbatanii jiru. Keessumattuu ammoo yaada kadhaa fi gargaarsa barbaaduu jijjiiruudhaaf dhaabbileen barnootaa fi amantaa qooda fudhattoota ijoo ta'uutu irraa eegamaa jedhani. Hojii kanaaf haala mijeessuudhaaf manni maree sodaa balaa Finfinnee adeemsa jijjiiramaa akka biyyaatti eegalee itti fufsiisuudhaaf saaxilamummaa balaa hir'isuu qophii yeroo balaa cimsuu fi deebii dabaluun hojii isaa har'aa ifatti eegalee jira. Manni marichaa ilaalcha badaa gargaaramuu jedhu jijjiiruuf tattaaffii taasifamu keessatti gahee adda duree taphachuuf waliigalteerra gahuun isaas ibsameera. Yaa'ii Gamtaa Afrikaa 39ffaa fi yaa'ii Afrikaa Xaaliyaanii biyya keenyatti gaggeeffamu ilaalchisuudhaan guyyaa har'aa miidiyaaleef ibsi kennamee jira. Tsiyoon Naggasee dabalata qabdi. Yaa'ii Gamtaa Afrikaa 39ffaa fi yaa'ii Afrikaa Xaaliyaanii yeroo dhiyootti biyya keenyatti gaggeeffamu ilaalchisuun qaamoleen nageenyaaf ibsi kennamee jira. Ajajaan Poolisii Federaalaa Itiyoophiyaa Komishinar Jeneraal Dammallaash Gabra Mikaa'el haasaa baniinsaa taasisaniin yaa'iin Gamtaa Afrikaa 39ffaa nageenyaa fi pirootokoolii cimaadhaan gaggeeffamuu akka qabu ibsuun namoonni yaa'icha irratti ramadaman hundi naamusa cimaa, uffannaa seera qabeessa akkasumas bifa maalummaa biyyattii ijaaruun dirqama isaanii akka raawwatan waamicha dhiyeessaniiru. Yaa'ii Afrikaa bara kanaa milkiin xumuruun mootummaan qophii barbaachisaa taasisee jira. Nutis konkolaattota ammayyaa, dogdoqqeewwanii fi teknooloojii hidhannee jirra kan jedhan Komishinar Jeneraal kun akka qaama seera kabachiisutti naamusa olaanaadhaan waliin hojjechuu konfiraansii kanaa mudaa tokko malee haala bifa biyya keenyaa guddisuun galmaan gahuun nurraa eegama jedhaniiru. Deetaan Ministeera Dhimma Alaa Ambasaaddar Biraanuu Tsaggaayee akka jedhanitti guddina olaanaa biyya keenyaa damee siyaasaa, diinagdee fi nageenya irratti galmeessite hirmaattota konfiraansii beeksisuu fi gurguruun itti gaafatamummaa lammii hundaati. Kanaaf hojii keenya dogongora tokko malee gama gaarii biyya keenyaa calaqqisiisuu, haala yeroo ammaa biyya keenyaa fi naannichaa xiinxaluu, hojii nageenyaa keessatti lammiilee hirmaachisuu fi quunnamtii keenya cimsuun dogongora tokko malee raawwachuu qabna jedhan. Bulchiinsa magaalaa Shaggaritti waltajjiin maree uummataa dhimmoota haala yeroo irratti xiyyeeffate jiraattota kutaalee magaalichaa waliin gaggeeffamee jira. Efreem Malkaamuu dabalata oduu kana akka itti aanutti isin biraan ga'a. Magaalaa Shaggaritti waltajjiin maree uummataa dhimmoota haala yeroo irratti xiyyeeffatee jiraattota kutaalee magaalichaa waliin gaggeeffameetu jira. Waltajjichi dhimma haala yeroo irratti mata duree namoomaa fi misoomni calaqqee paartii badhaadhinaati jedhuun gaggeeffamee kan jiru yoo ta'u sadarkaa itti aanaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaatti kantiibaan magaalaa Shaggar Dr. Tashoomee Addunyaa fayyaa mana maree magaalaa Shaggar obbo Qaabatoo Albee itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhinaa damee magaalaa Shaggar obbo Alamaayyoo Tulluu akkasumas hooggansi magaalaa Shaggar argamaniitu jiru. Kana malees waltajjii maree kana irratti abbootiin gadaa fi haadholiin siinqee akkasumas jiraattotni kutaalee hawaasaa kutaalee magaalaa 12 irraa argamaniiru. Kaayyoon marichaa dhimmoota misoomaa gama hundaan hojjetamaa jiran irratti hubannoo qabaachuun milkaa'inoota roga siyaasaa, diinagdee, hawaasummaa, nageenyaa fi dippiloomaasiin argaman itti fufsiisuudha. Sadarkaa itti aanaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaatti kantiibaan magaalaa Shaggar Dr. Tashoomee Addunyaa mootummaan jijjiirama olaantummaa yaadaatiin jecha gochaan dhugoomsuun jijjiiramoota hunda galeessa qajeeltowwan hammattummaa fi obbolummaan kan milkeessedhas jedhani. Waggoottan jijjiiramaa darbanittis milkaa'inootni olaantummaa yaada mo'atan hojjetameen bu'aawwan guddina siyaasaa, diinagdee hawaasummaa fi dippiloomaasii biyyaa jijjiiran argamuu kan himan hawaasnis injifannoowwan kanneen itichuun itti fufsiisuu keessatti gahee ofii baachuu akka qabanis himanii jiru. Itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa damee magaalaa Shaggar obbo Alamaayyoo Tulluu waggoottan jijjiiramaa darbanitti injifannoowwan gurguddoo addunyaa ajaa'ibsiisan galmaa'uu kan himan kunis yaadama sirrii fi gaggeessummaa cimaa mootummaa ida'amuutiin kan milkaa'edha jedhani. Kana malees biyya mirgootni walqixxummaa fi abbaan biyyummaa uummataa fi jijjiiramootni hunda galeessi gochaan itti argame ta'uu kan himan magaalaan Shaggaris bu'aa ijaarsa mootummaa cimaa milkeessuuf uumamedhas jedhanii jiru. Galmoota badhaadhinaa hunda galeessa dhugoomsuufis itti fayyadama teeknooloojii cimsuun oomishtummaa dachaan dabaluun magaalaa fayyadamummaa fi murteessummaan qonnaan bultoota keessatti mirkanaa'e taasisuuf kaayyeeffatamee hojjetamaa kan jiru ta'us ibsanii jiru.
jiru. Tarkaanfii mootummaan Itoophiyaa biyya fakkeenya badhaadhina Afrikaa fi addunyaa taasisuuf hojjechaa jiru galmaan ga'uuf imala jijjiiramaa gama misoomaa nageenyaa diinagdee hawaasummaa fi dippiloomaasiin hojjetamaa jiran kan tumsan ta'uu kan himan qooda fudhattootni marichaa kanas galmaan ga'uuf sochiiwwan faallaa misoomaa fi nageenyaa diinota biyya keessaa falaatiin taasifaman dura dhaabbachuun jijjiiramoota argaman itti fufsiisuuf qajeeltowwan daandii daamuutiin ga'ee ofii kan baatan ta'uu hirmaattotni kunneen dubbatanii jiru. Magaalota ammayyaa teeknooloojiin keessatti sirnoome ijaaruun tarsiimoo magaalomsuu qabame saffisiisuun hojii xiyyeeffannoon hojjetamuu qabu ta'uun ibsamee jira. Koreen dhaabbii dhimma misoomaa magaalaa Caffee Oromiyaa hordoffii fi to'annoo godinaalee, aanaalee fi magaalota adda addaa keessatti gaggeeffamaa ture bu'uura godhachuudhaan qorannaa raawwii hojii kurmaana lammaffaa manneen hojii damee misoomaa magaalaa waliin gaggeessee jira. Tajaajila dhaqqabamaa saffisaa fi deddeebii abbaa dhimmaa xiqqeessuun itti quufinsa lammiilee mirkaneessuu danda'u kennuudhaaf mootummaan naannoo Oromiyaa magaalota adda addaa keessatti hojiin wiirtuu tajaajila iddoo tokko hundeessuudhaan hojjechaa jiru agarsiiftuu jijjiiramaatii jedhame. Kana babal'isuu fi sirnoomsuuf xiyyeeffannoon hojjetamuu akka qabus ibsamee jira. Harkifannaan raawwii piroojektootaa sheediiwwan ijaaramanii xumuraman hojii dhabaa calalanii fi haalduree barbaachisu mijeessuun hojiitti galchuu irratti sirna hordoffii fi deeggarsa karaa itti fufiinsa qabuun kennuu irratti xiyyeeffannaan kennamee hojjetamuu akka qabus himame. Waliigalaan raawwiin hojiiwwan kurmaana lammaffaa fooyyee kan qabu ta'us hojiiwwan xiyyeeffannoon hojjetamuu qabu jedhamanii dubdeebii keessatti dhiyaatan galmoota qabaman waliin wal bira qabuun yeroo itti aanu keessatti hojjechuu akka qaban dura ta'an korichaa obbo Abdul Qaadir Huseen hubachiisanii jiru. Tajaajilli baankii dhiigaa fi tishuu Itoophiyaa walakkaa bara baajataa jalqabaa keessatti qaroo ijaa 247 walitti qabuun fayyadamtootaaf dhiyeessee jiraachuu beeksisee jira. Tola ooltonni 1750 yeroo lubbuun darban qaroo ijaa isaanii arjoomuudhaaf waadaa galuu isaanii itti aanaan daayirektara olaanaa baankii dhiigaa fi tishuu Itoophiyaa Habtaamuu Taayee ibsanii jiru. Kanaan dura baankiin ijaa hospitaala kompireesiivii Daagmaawii Minilikitti qofaa kan ture yeroo ammaa wiirtuu yaalaa yuunivarsiitii Jimmaatti baankiin ijaa dabalataa banamuudhaan gara lamaatti guddisuun danda'amus ibsanii jiru. Gama birootiin dhiigni yuunitiin 200 fi 57,635 walitti qabamuunis kan ibsame yoo ta'u raawwiinsaa kan bara darbee waliin yeroo madaalamu dhiigaa yuunitii 40,000 caalmaa akka qabutu ibsame. Lakkoofsi baankiiwwan dhiigaa biyya keenyatti tajaajila kennaa jiran 60 gahaniiru jechuudhaan itti aanaan daayirektara olaanaa kun dubbatanii jiru. Fedhii dhiigaa fi qaroo ijaa jiruun lakkoofsi arjoomtota dhiigaa fi qaroo ijaa dabaluu akka qabus hubachiisanii namoota qaroo ijaa fi dhiiga isaan barbaachisu waliin ga'uuf hawaasni arjooma tola ooltummaan taasifamu cimsee itti fufuu akka qabus waamicha dhiyeessanii jiru. Sirni awwaalchaa pireezidaantii Yuunivarsiitii Dambidolloo duraanii Dr. Lataa Tasfaayee guyyaa har'aa gaggeeffameetu jira. Sirni awwaalchaa pireezidaantii Yuunivarsiitii Dambidolloo duraanii fi miseensa paarlaamaa Dr. Lataa Tasfaayee gaggeeffameetu jira. Dr. Lataan dhimma dhuunfaaf gara biyya Ameerikaa deemanii kutaa hoteela Hiiltan keessa boqotanii turan keessatti lubbuun isaanii darbee argamuu odeeffannooleen ni argisiisu. Dr. Lataan yeroo pireezidaantummaa isaaniitti yuunivarsiitichaaf akkasumas hawaasa godina Qeellam Wallaggaaf kallattii misoomaa fi gaggeessummaatiin bu'aa guddaa kan buusan yoo ta'u qorannoo fi ogummaa isaaniitiin biyyaaf gumaacha guddaa taasisaa turanii jiru. Kana cinattis Dr. Lataan dargaggoota dandeettii kalaqaa qaban tokkoomsuudhaan gargaarsaa fi ogummaa leenjii kennuudhaan yuunivarsiitichi wiirtuu kalaqaa ta'ee akka beekamuuf hojii addaa kan hojjetanidha. Kana malees dargaggoonni kennaa kalaqaa qaban kun kennaa isaan keessa jiru akka baasanii mul'isaniif carraa uumanii jiru. Qulqullina barnootaa mirkaneessuu keessatti gumaacha lammummaa taasisaa kan turan Dr. Lataan mana barumsaa Moodela Nagaasoo Gidaadaa jedhamu kan barattoonni qaqqaxaleen
sabaaf biyyaaf qabeenya guddaa ta'an keessatti baratan hundeessuudhaan gahee isaanii kan bahatan goota barnootaati. Buufatni xiyyaaraa Dambidolloo waggoota dheeraaf sochii dhaabee ture haaromee sabaaf tajaajila akka kennuuf gahee leencaa kan taphatan Dr. Lataan yeroo ammaa kanas buufatichi tajaajila torban guutuu hawaasaaf kennuu irratti argama. Tajaajila hawaasaa yuunivarsiitichi kennu babal'isuudhaan hawaasni godinichaa gama barnootaan deeggarsa garaagaraatiin leenjii ogummaa fi tajaajila seeraa bilisaa kennuudhaan akka tajaajilu hojjechaa turani. Hawaasni godina Qellem Wallaggaa fi godinaalee ollaa jiran yaala fayyaa gahaa fi si'ataa akka argatuuf hospitaala waliigalaa Dambidolloo kan ture gara yuunivarsiitichaatti naannessuun hospitaalicha gara Institute of Health and Specialized Comprehensive Hospital jedhutti akka guddatus taasisaniiru. Hawaasnis tajaajila gahaa akka argatuuf ogeessota sadarkaa guddaarra jiran qacaruudhaan nama fayyaa hawaasaaf quuqama qaban kan turanidha. Hoggansa dhaabbilee barnoota olaanoo Itoophiyaa fi damee barnoota fiiziksiitiin bakka guddaa kan qaban pirezidaantiin duraanii Dr. Lataan Tasfaayee waggoota 6 pirezidaantummaadhaan yuunivarsiitii Dambidolloo tajaajilaa turanii jiru. Yeroo ammaa kana immoo sirni awwaalcha isaanii guyyaa har'aa bakka maatii fi firoottan hiriyoonnii fi waayillaan hojii isaanii argamanitti magaalaa Finfinneetti raawwatamee jira. Naannoo Sidaamaa magaalaa Daayyeetti balaa tiraafikaa mudatee lubbuun nama 4 darbuun ibsame. Naannoo Sidaamaa bahaa bulchiinsa magaalaa Daayyeetti balaa tiraafikaa lubbuun namoota 4 darbee jira. Balaan kun guyyaa kaleessaa galgala naannoo sa'aatii 11tti bulchiinsa magaalichaa ganda Sadawaaree keessatti kan mudate yoo ta'u, namootaa fi qabeenya irra miidhaa geessisuun isaa ibsamee jira. Balaan kun kan mudate konkolaataan meeshaa fe'ee Aleetaa Wondoo irraa gara Beensaa Daayee deemaa osoo jiru mana tokkotti kufuun lubbuu namoota 2 kan galaafate. Balaa kanaan konkolaachisaa fi gargaaraan isaas itti dabaluudhaan kan du'an yoo ta'u, qabeenyis miidhamuutu eerame. Sababni balaa kanaa yeroo ammaa qoratamaa akka jiru ibsamee jira. Dubartiin Venezuelaa Noobeelii nagaa injifatte pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraampiif dabarsitee kennite. Dabalata oduu kanaa Gammachuu Tasammaa akka itti aanutti simbiraan ga'a. Hooggantuun mormituu Venezuelaa Maariyaa Kooriinaa Machaadoo walgahii kamisaa Waayit Haawusitti geggeeffame irratti meedaaliyaa badhaasa Noobeelii nagaa mo'attee pirezidaantii Doonaald Tiraampiif akka kennite dubbatte. Har'anuu Venezuelotaaf guyyaa seena qabeessa jechuun yeroo jalqabaatiif Tiraampiin qaamaan argitee dubbatte. Kun kan ta'e loltoonni Ameerikaa pirezidaantii Venezuelaa Nicolas Maduro Caracas deemanii erga qabanii booda qoricha sammuu namaa hadoochuu daddabarsuun himannaa irratti dhiyaateen torbee boodadha. Trump miidiyaa hawaasaa isaa irratti galata qabu ibsuun tarkaanfiin kun mallattoo wal kabaju ajaa'ibaati jedheera. Paartiin ishee filannoo bara 2027 mo'achuu kan ibsite aadde Maariyaa Machaadootiin hooggantuu Venezuelaa haaraa akka taatu pirezidaanti Trump deeggaruudhaaf hayyamamaa hin taane. Trump ittaantu pirezidaantii Maduro kan taate Delsis Rodriguez waliin dubbachaa jira. Maariyaa Machaadoo waliin wal arguu garuu kabaja guddaa akka ta'e ibsuun dubartii ajaa'ibaa waan baay'ee dabarsitedha jechuun ishee jajjateera. Maariyaa Machaadoo Waayit Haawus keessaa erga baateen booda deeggartoota ishee karaa irratti walitti qabamanii turaniin pirezidaanti Trump irratti amantaa qabaachuu dandeenya jette. Egaan daawwattoota keenya oduun nuti TV Mo'arraa sa'aatii kanaaf qindeeffachuutiin isin biraan gahaati turre kan isin agaammaatti daawwattan fakkaatu turanii oduu isinitti himuudhaan ammeeroon lammiisii waliin tureera. Qophiileen TV Mo'aa kanneen afaan biroon itti fufuu isaa waliin turtii gaarii.